Asoosama gabaabaa galmee fireeshiirraa. Doormii koo kanan galee haala mijeessitoota barattoota haaraa simachuuf qophaa'an waan ta'eef isaan galgala na galchanii akkan boqoddu erga natti himaniin booda doormii koo ta'uu na beeksisanii sokkan. Anis deemsi guyyaa sanaa waan na dadhabsiiseef gaaffii biroo osoon hin gaafatin isaan gaggeesse. Wanti hunduu haaraa natti ta'ullee duraan dursee namoota biroorraa odeeffannoo waan hin qabuuf waan jiru ilaalee wal bira qabu eegale. Meeshaaleen qabadhee dhufee ergan lafa kaawwadhee booda dhaabbadhee waan jiru ijaan sakatta'utti ka'e. Doormicha keessaa ammaaf anumatu jira. Garuu siree nama 6 fi lookara 3tu jiru. Sireewwan jiran keessaa tokko qofatu hafe malee kuuwwan isaanii waan qabaman fakkaatu. Lookariinis akkasuma. Garuu lookariin inni hafe bakka qulfiin itti qollofamuu qabu. Anis caarraan qabu yoo jiraate isa jirutti fayyadamuu qofaadha waan ta'eef sirees lookaras isaanuma hafe qabadhe. Yaa ta'u malee osuman dhaabbadhuu akka nama rooba keessa deemaa jiru qaamni koo bishaan ta'eera. Maaltu akka ta'e wallaalus hoo'i qaama koo baay'ee dabaleera. Dadhabbiidhuma deemsati jedheen teessuma tokko fudhee ofirra gadi taa'e. Deemsa nuti guyyaa irra turre yaadachuun ajaa'ibsiifachuutti ka'e. Yeroo jalqabaaf geejjibaan daandii dheeraa deemuun guyyaa sana ture. Naannoo fi teessuma lafaa irra darbinee as keenya yaadachaan uumama dinqisiifachaa uumaa immoo ogummaa isaa akkan ilaalee ajaa'ibsiifadhu na taasisuu isaaf guyyaa kana akkan argu waan na gargaareef isa galateeffadhe. Osuman jedhuu yaadaan galaana daakan keessaa ba'uu hin danda'amne seene. Akka nama baay'inaan wal duukaa jiruu ofiin haasa'uu eegale. Booda ergan turee yaadaan bakkan jirutti deebi'e. Yaa ta'u malee qaamni koo kan duraa caalaa gubaa jira. Ammas deemsuma guyyaatti laata jedheen teessoo irraa ka'ee siree koo tottolfadhee irra gadi ciise. Osuman ciisuu irriimni dadhabbii fi yaada waliin na mo'achuuf jennaan uffatuma narraarree osoon jijjiirratin achumaas sokke. Isa booda waan ta'e yaadadhu. Garuu ganama yoon ka'u kan galgalaarraa nama sireerra bule osoo hin taane nama bishaan ho'aa keessa seenee daakaa jiru natti fakkaate. Rifadhee bakkan ciisu yoon ol jedhu akka nama dhaanamee qaamni koo hundi na bututeera. Waan ta'eef ta'aa jiru hubachuu baadhus ammas dadhabbinuma kaleessati jedheen itti dhiise. Nama rafaa bule osoo hin taane akka nama ogdiidhaa olee qaamni koo bututeera. Amma akka galgalaa kophaa koo miti. Warri na waliin ramadaman hunduu dhufanii rafaa jiru. Anis lookarri koo cabaa waan ta'eef meeshaaleen ani fidadhee na jalaa fuudhuun oolan jedheen dafee ilaaluuf yoon ariifannaan deemu teessoo na fuuldura jirutti bu'ee teessicha lafaan dha'e. Innaa kana hunduu rifatanii bakka ciisanii ka'an. Hunduu al tokkichaan ante mindinno qassattilim naan jedhan. Waan naan jedhan hubachuu baadhus akka rifatan hubadheen haay lakki tinnish jedheen
deebii koo aftee kolfaan itti xumureef. Isaanis natti hin dheeressine. Baannanuu isaanii malee akkamitti akka bularreefuu of argaa jiru. Hunduu gumgumuu eegaleera. Ani maal akka jedhan beekuu baadhullee wayineennaate moot kulli shikkoo jedhee isa booda maal akka dubbate hin beeku. Wa jedhee tokkos itti fufe. Itti dubbadhee yaada isaanii baruu fedhullee akkuma koo rakkachuun hafan jedheen dhiise. Keessi waan baay'ee bulluquuf gadi ba'een qilleensa fudda jedhee ba'e. Yoon gadi ba'u biiftuun karaa bahaan galgala dukkana waliin wallaansoo wal qabaa turtee injifannoo fi gammachuun as ba'aa jirti. Simbirroonni dukkanaan weeraramanii turanis injifannoo biiftuutti gammaduun sagalee tokkoon barii faarfachaa jiru. Maarree anis fuula ishee isa gammachuun guutame keessaan ifa qulqulluu ishee maddisiistu sana qaqqaammachuuf gara ifni aduu jirutti siiqee fuulduruma doormii koo taa'e. Daqiiqaa muraasa booda ifni ishee natti cimaa dhufe. Maali biiftuun biyya kana gara lafaatti gadi deema moo jedheen bakkan taa'uu ka'ee gara doormitti ol deebi'e. Galgala dadhabbii irraa kan ka'e osoon homaa nyaatiin waanan buleef amma baay'ee beela'een jira. Har'aaf malee yeroon biyya jiru harmee kootu buna danfistee raawwattee anas ta'e maatii hunda waamuun ciree nuuf laata ture. Garuu har'a isarraa faallaa natti ta'aa jira. Ijoolleen waliin doormi tokko nu ga'e hundi isaanii afaan Oromoo hin danda'an. Ana garuu kan na dinqe isaan afaan Oromoo dadhabuu isaanii osoo hin taane ani afaan Oromoo qofa beekuu kiyyadha. Kanaaf carraan qabu yoo jiraate ofumaan ofitti haasa'uu qofaadha. Kaleessa yoon dhufu osoo hin taane har'an akka biyya ormaa jiru natti mul'ataa jira. Yaadaan akka fagaachuu tokko ta'ee bakkuman dhaabbachaa jiru ofirra gattaa'e. Harmee kootu na fuuldura dhufe. Yeroo isheen hirriibaa dirqamaan na kaastee akkan ciree nyaadhee gara mana barumsaa deemu na taasistu yaadadha. Imimmaan osoo hin beekin fuula koo irra gadi yaa'uu eegale. Nan boo'e. Garuu namni boo'icha koo dhaga'ee na tasgabbeessu hin turre. Warreen doormii waliin bullees ba'anii deemaniiru. Anis ofumaan of jabeessee ciree nyaachuuf doormidhaa ba'ee iddoo harka itti dhiqatan fuula koo dhiqachuu dhaqe. Bishaanichi baay'ee waan ho'uuf jarumatu beekee nuuf hoo'isee laata jedheen isaan irra darbee hanga sanyii isaanitti eebba itti roobse. Akka nu kabajanitti kabajamaa, jiraadhaa, eebbifamaa. Bicha wanti nani jedhee in eebbisne hin jiru. Ergan harkaa fi fuula koo dhiqadheen booda dheebodhee waan jiruuf bishaan dhugaatii barbaadutti ka'e. Hunda irra naannawee laalee hunduu ho'adhuma. Abdiin kun kan dhugaatii iddoo biraatii laata jedheen kaaffee dhaquuf gara daandii bilookii keenya fuuldura jirutti ba'e. Booddee yeroon deebi'u dagachuun danda'a jedheen bilookiin kiyya kam akka ta'e ergan itti naannawee ilaalee caalmatti garuu waraqaan wayii akka irratti maxxanfamee jiru haalan qalbifadhe. Deemsa koos itti fufe. Osuman deemuu ijoollota sadii afaan Amaaraa haasawaa deeman tokkotti dhufe. Yeroon deemuu anaaf wanti hunduu haaraa waan ta'eef asiif achi ilaalaa duukaa isaanii bu'e. Isaan waan haasaan hin beeku garuu na ilaalanii xooxaa yaachuu jedhanii wal ilaalanii kolfu. Jecha kana kaleessa yeroon gibbii ol galuu
baay'atanii jechaa yommuu turan dhaga'eera. Wanti xooxaa jedhamu beekamaan gibbii keessa akka jiru hubadhe. Anis akkuma nama yaadni galee fi isaan ilaalee kolfuutti ka'e. Akaawwiin ofittuu kolfiti jedhu mitiiree. Ergan xiqqoo waliin deemee iddoo kaaffee waan hin beekneef gaafachuuf afaan rakkadde. Filannoo biraa dhabnaan kanan saanduqa qusannoo keessa kaa'ee jiru afaan Ingiliffaa gadi fuudhee sharafuuf dirqama. Anis akkana jechuun sagalee ciccittuu tokkoon eegale. Brother, could you tell me where is a cafe, please? Yeroon jedhuun isaan keessaa inni tokko arafreew kaaffee naan jedhe kolfe. Osoo inni dubbateen fixin isaan keessaa inni tokko yool brother zagaadinaa xayyiqaachuu naan jedhe harka isaa gara mana wayitti qabee. Anis wanta afaan innaan jedhe beekuu baadhullee garuma inni harka itti qabetti deemee iddoo qabadhee taa'e. Ergan xiqqoo turee warreen waliin galleef wanti nyaatan dhufuufii jalqabe. Akkasuma anaafis ni dhufa jedheen obsaan eeggachaa jira. Isaan nyaanni dhiyaateef hunduu nyaatanii yaa'an. Ana garuu namni eessaa dhufte naan jedhuyyuu dhabameera. Osoon yaada koon wal loluu mucaa wayii bilbilaan yeroo afaan Oromoo dubbatu dhaga'e. Akka waatii haadha argattee utaalee saffisaan isa bira ga'e. Innis haala koo ilaalee rifatus bilbila cufee minoo naan jedhe. Lakki ani afaan Amaariffaa hin dhaga'u. Kaaffee dhufeen nama nyaata naaf fidu dhabe jedhee sagalee abdii kutannaa tokkoon. Innis laphee irraa fudhatee natti kolfe. Maal fireeshidha moo naan jedhe ajaa'ibsiifatee. Fireeshii jechuun akka afaan isaanitti barataa haarawaa akka jechuuti. Anis waanan hubadheef amma nan dhimne. Eeyyeen ijoollee wayituu kaaffeen isa kana akka ta'e natti agarsiise jedheen. Innis lakki kun kaaffee qarshiidhaan bitanii nyaatanidha. Amma daandii kana qabadhuutii asiin naqe jedhee kallattii kaaffee na agarsiise. Anis karuma inni jedhee qabadhee kaaffee ga'ee yeroon galuuf jedhu cufame naan jedhan. Wantan dubbadhu nabe. Rakkina kiyyaaf guyyaa gaafa sanaa nan abaare. Wanti hunduu faallaa ta'ee natti mul'ate. Kana biraan biiftuun ganamaa baga nagaan dhufte jedhee simadhee amma jiraan waan walii galtee natti fakkaate. Qaamni koo akka nama pilaastika gubaa jiruu cincaa jira. Iddoon dhaabbadhu gara muka tokkootti sokkee jala gad taa'e. Ergan xiqqoo hafuura galfadhee akka alabee kanneen akka dabtaraa, qalamaa fi saamunaa bitachuuf murteessee deemsa koos gara alaa taasise. Ergan ala ba'ee hundumaa bitadhee deebi'e. Gara doormii kootii deemuuf waraqaa ganama mallattoo taasifadhe sana yaadatti qabachaa bilookii tokko darbee gara ittaanu ga'eera. Ijaan waraqatittii barbaadaa bilookii koo barbaadutti ka'e. Bilookiiwwan hedduu bira darbee gara keenyatti dhiyaachaa jira. Naannoo sana ga'ee yoon ilaalu waraqaan ani ganama mallattoo taasifadhee irraa dhabe. Nan dogoggoree laata jedhee duubatti deebi'ee homaa dhabe. Ammas duubatti deebi'ee daandii ganama irra ba'e qabadhee irra deebi'ee dhufe. Ammas homtuu irra hin jiru. Iddoo biraattiin bira darbee dhufee laata jedheen barbaacha eegale. Osuman deemuu karaa doormii dubartootaa qajeele. Galmee
FIREESHIIRRAA kutaa lammaffaan